Ani kanan jedhu Oromomti kun sammuun ishee furriidhamu maalumaaf biyyaa baaste biyya Oromaa keessatti akkas siqaayii nama gatti dhugaa rabbi. Ofii karaa uftee hin beektu moo waan keessa dabarte hin beektu akka namatti nacaa biyyaa baatee dumulmuliin ishee as geesse. Haati hiyyeessaa hiyyummaa ishee keessaa ba'uuf jettee daa'ima ishee ergatti. Haati daa'ima kombeelessutti daa'ima ishee dhiiste biyya ormaatti ofii kunaanofti. Akkanatti sanuu birrii irraa nyaatan sanuu akkanatti naa ishee boosisan dhugaa rabbi. Yaa rabbi ati maa callistee nu laalta numa gubanne dhugaa rabbi. Numa gubanne. Maal jechuu? Mimmaa mucattii kanaa dhugaa rabbiin akka wayiinatti bakka garaa kiyyaatti baay'ee natti dhagahame. Maaliif anillee akkuma ishee kana booheera daldalaanii. Obboloota keessiin fidanaan jettee birrii 100 Itoophiyaan nyaatte amma har'aatti numaan bu'aa jechuudha. Dhugaa rabbi maaliif akkatti hojjenneef warruma gubatee fidetu beeka. Inni taa'ee nyaatoo maa ittiin fakkaatu. Daldalaan immoo akkanatti sanuu jireenya Itoophiyaa akkas qaalee kana dhugaa rabbi wayiin naate. Ijoollee obboleessa qotte kenneen of ijoollee lamaan qabaa jette. Mee akkanatti biyyaa baastanii gaafa akkanatti ishee boosistan maal fakkaata? Maaltu isinitti dhagahama? Warrumti biyyaa nama baasanii biyya ormaa keessatti akkas nama dararan kun obboleettiin qabani moo? Obboleessa hin qabani moo? Abbaan qabani moo? Eenyurraa dhalatan isaan? Dumulmuliin isaanii lafaa ol burqee? Akkam yaada sammuu isaanii sammuu baadoo? Maal jechuu? Biyya ormaa kana keessatti ka gaaddisa walii ta'an, biyya ormaa kana keessatti ka beeluu wal baasan, biyya ormaa kana keessatti yoo daaran daara kan nama baasan. Keenyaw summiyyuu walii kenniti. Rabbi mutut godhee haa fixu malee lafarraa. Biyyaa baanee hojjenneen jijjiiramnu taanaan, biyyaa baanee yoo biyyatti nuu ta'uu dide maatii keenyan jijjiirru taanaan, ishi akkamiin jiraanna reegaa? Biyyaa bahuuni namaaf hojjechuu miti, namaaf jiraachuu miti, of ta'anii maatii ofiif ta'uudha. Warrumti biyyaa baatee guyyaan ishee fi darbee barri darbee fi asirratti buujala ishee nurratti haqattu kun sammuumti ishee akkam yaadame? Maal yaadu? Borii isaanii fokaa akkamii kaawwataniiru? Sammuu isaanii maal assaaba? Warri dhufnee afaan barree hojii barreellee akkuma fe'ettuu karattannee ta'e hojjennee jiraanna. Hojjennee maatii keenya gargaaran. Warri akkas jalqaba biyyaa bahan kun warri maalummaa biyya ormaa hin beekne rakkinni biyyaa isaan baase maaf boo'u dhufanii? Maaf cinqamu dhufanii? Cinqiin oka biyyaayyuu isaan gahaa. Cinqiyoonni isaan halkaniif guyyaa walitti cinqamaa jiraatan iyyuu isaan gahaa. Yaa rabbiin gaha jedhi kanuma nurraa dabarse warra dafqa namaa barbaadu balaa makiinaaf godhiyati. Dhugaa rabbi dhibee qoricha hin qabne, dhibee hin argamne, dhibee argamuu dhibee qorichi irraa argamuu fi hin dandeenyetti buusi yaa Yesuus ati. Numa gubanne dhugaa rabbi numa gubanne. Hin jijjiiramna jennee biyyaa baana karuu ka biyyaa caaluun nutti dhufa. Maal nama balleessine maa nama goone? Hatanii nyaachuutu qaaniidha. Ejjuutu qaaniidha malee hojjetanii nyaachuun qaanii miti cubbuu miti. Maal ta'e Oromoon? Maaf wal ajjeesa? Maaf wal maraacha? Maaf du'atti wal arga? Amma mucaan kun boosee sammuu ishee dhabaa jirti dhugaa rabbi. Baqaan sammuu kiyya dadhabaan jiraa jette. Maaf hin dadhabdu ree? Biyyaa kabaateef ijoollee ishee jijjiiruuf maa kubbaa miilaa godhanii taasa'u? Mee ilaalaa Amaara kan akka isaan itti wal galaggalan, akka isaan itti kufanii walii ka'an. Muudaa isaanii gadi hin baasan, rakkina isaanii baasanii ni himatan. Kan rakkate himatu Oromoo, kan wal boosisu Oromoo, kan qullaa wal dhaabu Oromoo. Maal sammuu baaduu sammuu galabaa baattanii haga yoomitti deemtume? Kan waliif iyyaan, kan waliin gargaar, kan wal cinaan dhaabban. Gaafuma sirbaa bichaa wal geessee hundi isheetii farfaariif jecha wal nyaatti madarkii irratti ol baate. Kanarra sagalee waliin taane yoom sagalee walii ta'uuf? Kanarra gaaddisa waliin taane erga du'anii silaa dhugaadha.
Oromoon gaafa du'anii nama guddisuu malee gaafa lubbuun nama keessa jiru nama guddisuu hin beektu. Amma mimmaan mucattii kanaa ilaala dhugaa rabbi dhala qabdi. Nama daa'ima ishee guddifachuuf biyyaa baate ka jireenyi itti ulfaannaan biyyaa baate malee jireenyi itti toleetu biyyaa baate miti. Maa boosisu fidanii maa yoo rabbiin sodaatan hanshee kana bakkeetti bahee mul'ate malee kana yoo kana caalaa dararamaa jiran yoo na baay'eetu jira. Kuweet baname kuneet balaa baattee dhufte kun dhugaa rabbi. Ijoolleen keenya baay'een amma achi dhaqanii rakkachaa jiru. Dhaqanii achi gahanii mana kiraa fuudhanii mana kiraatti galchanii akka nama kontiraata fudhateetti kontiraata hojjechisiisu akka nama maal jedhama kontiraatuma biyyarraa dhufanii dhaqanii mana madaamiin galanii dhaqanii hojjechaa oolaniitu biiroomatti deebi'anii biirooma bulu. Ganama ka'anii hojii dhaqu boqonnaan hin jiru jedhanii la ijoolleen akkanatti bu'aa jiru. Oromoomatu fidee Oromoomatu dararaa jira Kuweet keessatti. Maal jechuu? Maaliif barbaachise wal boosisuun? Maaliif barbaachise du'atti wal erguun? Maaliif barbaachise sammuu wal gadhisiisuun? Silaa biyyi Kuweetii sun seera qabdeedhani. Oromoon achi keessatti bal'aadha. Oromoon achi keessatti seeratuma ta'e qaba. Maaliif ilaaluu dadhabime waan kana irratti maaf hojjechuu dadhaban? Maal jechuu? Hamma yoomitti Oromoon Oromoo akka ishee boosisti? Hamma yoomitti wal dararuun? Hamma yoomitti wal ajjeesuun? Indee amaarra maara akka isheen ajjeesne kun nutti Oromoo ajjeesaa jirtimi. Keenya immoo qabsa walirratti fakkaata. Warroonni deemtan seeraan eeggachaa adeema. Dhugaa rabbiin goyyoomiina. Hin goyyoomiina Oromoo sinitti fakkeessiti. Oromoon sinitti kabdi malee dhugaadha jireenya waan sin ijaartu hin qabdu. Argeeraan uummataa koorratti. Garuu nagaan dagannee nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kootti rabbitti haa tolu. Nagaa akka qabdan abdiin qaba. Rakkinni Oromoo silan dhumneef sammuu na nyaate dhugaa rabbi. Mimmaan ishee garaa na gube. Nagaa dagadhee miti yuutuubii koo sabskiraaybii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatiin sinin jedha. Gaaddisa waliif haa ta'an walaa jajjabeessin wal malee homaa hin qabne. Waa'een Oromoo haasaamee dhumuun dhugaa rabbi. Mimmaan Oromoo yoom akka qabu Oromoo yoom akka gammaddee jiraattu firii deemee argatte ani hin beeku. Rabbaa beeku dhugaa rabbi. Rabbiin hin gaha jedhee jireenya gaarii nuuf haa kennu. Rakkanne rakkina dhumuu hin dandeenye. Biyyattis cinqii. Biyya rabaattis cinqii. Hojjennus cinqii. Teenyus cinqii. Nyaannus cinqii. Mee maal gooname akkamiin jiraanna? Maal taanu? Inni biyyatti jiraachuu dadhabe ofan jijjiira jedhee biyyaa bu'a biyya Oromaa keessa ba'e kanatti bu'a. Yaa Rabbi ati faradi. Firdiin kan kee caala dhugaa rabbi. Firdiin kan rabbiitu caala kan harka namaarra. Garuu harki mirgaa harka bitaa ajjeesuutu nama azzansiisa. Harki bitaa harka mirgaa boosisuusaatu nama azzansiisa. Safuu dhabbo waan jennus waan goonus wallaallee dhugaa rabbi. Rabbumtiin gahanuunaa jedhu mimmaan keenya nurraa haa dhaqu. Maatii keenya laale. Maatii keenya biyya ulfaataa biyya cinqamaa biyya gidiraa sana keessa taa'anii dhala koratti naa barbaadanii nu eegan sana laalee rabbiin hin gaanuunaa jedhu. Kamiin jiraata hiyyeessi? Biyyaa ba'u akkanatti Oromoon qicam gootee nyaattee boosisti. Biyya taa'u asiin kana deeggartaa achiin sana deeggartaa jedhanii uummata doorsisu uummata dararu uummata ajjeesu. Mee akkamiin jiraannani Oromoon kun maal maqxee Oromoon? Amaarra achi fayyaa teessi Uraageen achi fayyaa teessi Oromoo kan du'u Oromoo kan ajjeesu Oromoo kan bo'u Oromoo kan himatu Oromoo kan himatamu Oromoo. Hooy maal jechuu?
Ara rabbiin hin gahanuunaa jedhu dhugaa rabbi ijoollonni keenya gara biyya kuweetii deemtan of eeggadhaa hin dagatamiina hin nyaatamiina ammala gatiin tikkeetti dabalinaan jedhanii birrii 30,000 kennee jechaa jirti mee ilaalaa ammoo hin jiruu jechaa turan ijoolleen